Isini balleesse taanaan rabbiif jecha dhiifama naa godha. Hanqaan isin dura dhaabbadhee waajee miira keessa galee dhiifama rabbiif jecha naaf godha. Ani gama kiyyaan warroottan naa baaru jirtan kanaan rabsu jirtan hunda keessaniifu dhiifama godheetiin jira. Osoo karaa nagayaatiin akka obboleeyyan tokko wal gorsine irra bareeda. Ani gama kiyyaan arrallee irra deebi'ee wa'ada isiniif galuun fadha. Ilmaan Oromoo danuu na daawwatu duratti Fatiyaa roorroo fuudha kana alaa ilillii fuudhuun eega roorroo taate kana alaa akkaan hin roorreef. Jibbaa akkaan isinii hin qabne Fatiyaadhaaf hin qabne wa'ada arrallee irra deebi'ee isiniif hin gala isinii galuun fadha. Ammoo bahar fuudhee qofaan Fatiyaa miira keessa galchitanii obboleeyyan kiyya bultii isii keessaa yoo baaftan hangama kiyyaan naa yaadina lubbuunuu kaan isii fi ilmaan kiyya biraa kutuuf danuu sannaa baartan. Gaafa san ammoo isiifis yaaddaniitii miti. Ilmaan kiyya yaataamaawanii isiin biyya namaa keessatti kophaa ilmaanii nafuun tokkoon namni arra bahara baaree kara qabrii kuchiisuu fadhu kun namni boru Fatiyaan ni rakkatte jee waa gargaaru waan akkan jirraniin beeka. Isuma rakkisuu yoo taate malee ammoo namni je'eef ani qabrii sanitti isin kutu. Yaa Rabbi bahar hambisitu warraa namni je'eefis ani du'an oolu. Yaa Rabbi bahar yeroo gabaabdu kuchiisii nu garsiisi namni je'eefis bahar guyyaan isaa ga'u malee hin kutu. Wanni hundi guyyaa eeggatti. Saniifuu silaa ammoo akka isin jettan san tahee Rabbiin akka tabee kutee Fatiyaa rakkisuudha malee akkasni Fatiyaa rakkoo keessaa baasuun jaamu. Dhugumaan isinitti himan aara malee miira keessa osoo hin galin miira keessaa beetiin isinitti dubbachuu jira. Fatiyaa akka miira keessa galtee bultii tana dhiiftee alabbaatu yoo gootan ani maa alabbaatiif hin roorrisuu hin rakkisu isiniitu bultii tana keessaa baase isiniitu rakkise baharitti roorriseetii miti. Akkuma amma viidiyoo isinii waraabnu gammachuu yoo hojii jiraannes viidiyoo isinii waraabna. Gaafa san ammoo roorroon itti roorrisu yoo gartan waan feetan jechuun dandeessan. Anaanis isiinis. Dubbiin xiyyaa fi ta'ililli xumuramte ogguun akkana juudhaadannaa fi miti. Fatiyaa garaa gubuu fi miti isin garaa gubuu fi miti. Waan jiru isin hubachiisuu fi akka dubbiin tun asit dhaabbattuufi. Ililliin arrabooda haadha manaati. Hammaattus toltus ni kaan hidhame. Jaartii baare. Naaf isillee waliinullee badoo ta'an. Jaartii badduu fi jaarsa badaa walii taanee jirra. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya akkam nagayaa fayyaa jirtanii. Baga jiraattan nutiis ni jirra. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Walumaanuu baga jiraanne obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo hundi keessanuu warrootan natti aartanii miira keessa galtanii waan hin taane barreessu jirtan. Warroontan ammallee oduma dubbiin tiyya miira keessa isin galchitu obbolummaa qabnuu fi kabaja qabdaniif kabaja kiyyaaf osoo hin ta'in kabajuma keessaniif na gorsu jirtan. Baay'ee takka galatooma ulfaadha. Isiniin jechuun barbaada. Gama biraatiin obboleeyyan kiyya akkumaan dura isiniin jedhe namni tokko hogguu waan takka balleeyse nama san irra duuluun arraba akka malee arrabsuun abaarsa akka malee abaaruun nama kana ilmi namaa hangam fedhe yoo obsa qabaate nama hangam fedhe yoo beekaa ta'e wallaala akka kiyyaa kana dhiisi beekaan fedhe miira keessa gala. Hedduu abaarsa isin naa baartan keessatti ililliin fuudha jechuu qofaaf osoo Fatiyaa roorrisuu hin arkin intala isii dura teessee akkas jette akkamii fuutaa qofaaf ilaa sadarkaa sanitti namoonni hanqi tokko na abaaruun arraba akka malee na arrabsuun jibbaa obbolummaa ta walii qabnu
nagarsiifti. Dantaati bira kuttanii jibbaadhaaf na abaaruu. Fakkeenyaaf waan takkaa jira. Fatiyaa roorrise fatiyaa ranniin fuudha jeef abaarsa danuu san na abaaruu jirtan. Bobbaa fi gala keessatti makiinaan gara siinaa galtu qabriin siyaa yaamtu qabriin siyaa nyaattu jechuu jirtan. Akka nama tokkootti naafi fatiyaan waa meeqa waliin qabna. Ilmaan waliin qabna. Bara meeqa waliin laffaaneeti. Qabeenya waliin qabna. Tana san hoodhu osoon hin jiiniin irra fuudhuuf deemaa qofaaf. Hogguu qabriin siyaa nyaattu jettan. Matumaanuu isii san bira ilmaan kee keessaa siyaa oofu hara qabrii hogguu jettan. Anaaf yaaddan moo fatiyaaf yaaddan. Ani hara qabrii namni numa deemaa niin deema. Rakkoon qabu guyyaan kiyya geenyaan numaan deema namni hafu hin jiru. Fakkeenyaaf ani hara qabrii san abaarsa keessanii yoo abaarsa keessan natti deeme fatiyaan inni yoomtu jechuudha. Jiraadhee irra fuudhuu sanii fi mataan kutuu san kamitti irra hiyyoomti. Kun amma dantaa kootiif na abaartan hin jaamu. Fatiyaa yaaddaniin na abaartan hin jaamu. Ilaa sadarkaa tanan nama abaaruun jibbaadha. Jibbaadha malee dantaa kootiifi miti. Ammallee hilaa sadarkaa tanatti wal abaaruu wal ammeessuun akka namni gocha biraa walirra dalagu nama godhuudha malee nama tasgabbeessuu miti. Badiirraa if duuba nama deebisuu miti. Akkanaa fi fatiyaan dubbii tanarratti walii gallee dhiisinaan jettee ani hin dhiifne. Isiis miira keessa galchitanii anaas miira keessa galchitanii akkaan isinillee isin durallee dhaabbadhee jecha juuna gootan gama biraatiin naafi isii waan takka irratti akka walii galuu hin dandeenye. Nu godhu jirtan kun fatiyaaf yaaduun jaamu. Dhuguma rabbiitiin isiniif hima. Yoo baharii fi fatiyaa waliin jaalanna bultiin isaanii akkam facaaneef kana hunda haasa'u jiraattan taate kana hunda haasa'uun daranaa akka nuti hamtuu biraa walirra gaggeessinu walii galuu hin dandeenye. Dhuunfumatti aayaanis viidiyoo waraabu fatiyaanis dhuunfumatti teessee viidiyoo waraabu akka nama gargar jiru viidiyoo wal dubbisuu malee lafatti walii galuu dadhabnee jirra. Ammoo kana booda gaafa akka inni dhufe maaltutti aanaas beekuu qabdan. Ani gama kiyyaan akka baharitti isinii kakadhee waada isiniif hin gala akkaan fatiyaan miine irroo rifne isiniin jedhe. Fakkeenya ammoo gaafa isin akkana fatiyaa miira keessa galchitanii sadarkaa isin bultii tana dhiiftee deemturraan geessan waan waliin qabnu guutuu yoo dhiiftee deemte bahariitutti roorrisee baase hin jaamu gaafas. Yoon ammoo anniin fuudhee jee waan waliin qabnu isii dhoorkadhee hammeenya biraa irratti dalagee waan waliin qabnu keessaa baase anaatutti roorrise rabbiinis naan gaafata namninis naan ja'a. Yoo ammoo akka isin godhu jirtan kana waan takka akka isin barreessu jirtan kanaan fatiyaan ani bultiin tun naa geesseettee keessaa baate isiniitu fatiyaa akka alabbaatu godhe. Yoo wal gorse namni har'a fatiyaan osoo waan takka laaltee miira keessa galuu baatte bahar intaluma halee na dura teessee akkas jette san na caalchiftee fuudhuu deemtaa fuudhi osoo jette ana kittiin dhaaba. Yoo isii fuute naati waliin hin jiraannu akkuma isin jechuu jirtan gaafa isiinis jette murteen bahar fuudhee intaluma hamtuu san fuudhee akkanaa fi isii wajjinaa fi fatiyaanis wajjin hin jiraanne akka isin jette sanitti laaluudha murteen. Akka nama tokkootti bahar fatiyaadhaaf alagaa miti. Wanniin isin ibsuufadha. Namoonni tokko miira gandummaa keessaa ba'a. Miira gandummaa keessaa baha. Ani warroottan na arrabsu jiru daayirektiin adda walee ilmaan ganda kiyyaati akkamitti fatiyaarra fuuta jedhanii. Akkamitti fatiyaarra fuuta jedhanii warri na arrabsu jiru
ilmaan ganda kiyyaati wallahi billahi ittiin gammada ogguu isaan akkasitti haadha mana kootiitiif na arrabsan ammoo maqaa biyyummaatiin jaarsaa jaartii iddutti namni gama fatiyaa taatanii bahar alagaa gootanii dhiirti alagaadhaa namaaf hinnaatu silaa dhiira alagaatti duraan heerumuu baatte warri jettan eenyummaa keessaniif fara Oromoo qulqulluu yoo taatan akkasin jettan Oromoon takkittiidha ilmaan abbaati nuti ilmaan abbaati fatiyaa hireetu waliin nu fidee jaarsaa jaartii haadha manaa abbaa manaa taanii malee akka dhalootaatiin intala Oromooti fatiyaan Oromoo qulqulluudha naaf obboleetiiti shawaa taateef narraa alagaan taatu ani alagaan ta'u alagaa jechuun nama lammummaa walitti hin qabne nama lammummaa walitti hin qabneen alagaa jaan nama obbolummaa walitti hin qabne nuti obbolummaa walitti qabna saniifuu jaarsaa jaartii iddutti miira gandummaa keessa seentanii waan hin taane hin dubbatina kana akka obboleessa tokkotti akka ilma Oromoo tokkotti isiniin jechuun fadha ani bahar warri na abaartan kabobbaa gala keessatti qaddara sitti haafitu sitti ajaju naan jettan guutuun keessaniif beeytan mata matatti akkas jeenaa barreesse isin balaa akkanaa kadhattanii san rabbii isinirraa qabuun isiniin jedha warri du'a naaf hawwitan ha qabriin si haa nyaattu naan jettan rabbi urmii isin haa dheereksu an du'aayin isiniif godha isin naa baara warri arraban taaneen na arrabse jaarsallee akka arraba naan arrabsitanii san rabbii isinitti hin qabin hayyuu rabbii isinitti haa qabu akkasiin isiniin jedha balaa isin naa kadhattan san hunda isin gama keessanii rabbii isinitti hin fidin an du'aayin isiniif godha warra jibbaadhaaf bahar arrabsitan ani isiniin jaaladha viidiyooti yalaalaaf kana isiniin jechuutti hin jiru isinit toltu laalaa isinit toluu baannaan dhiisaa jalaa ba'a mirga qabdan akkuma jalaa baaneettan sanitti viidiyooti yalaalaaf kana isiniin jechuutti hin jiru wannin kana isiniin jechuu jiruuf abaaraan haqan qabu tanumaafiin isiniin jechuu jira akka isin na abaartan yoon ani isin abaare ani haqan qabu saniifuu isin na abaartan ani isin eeybisuun qaba anaaf ammoo waan rabbiin qabu rabbiitu beeka tagama abaarsaatti abaarsi haqa malee waa takka sin godhu haadha abbaa keeti kayoo si abaare sirraa argatu malee waa takka san sodaafii miti nangaan miira keessa galee kalee waan hin taane xiqqoo viidiyoo isinii waraabe ani akka obboleessa keessanitti yoon isinii balleeyse dhiifama rabbiif jecha dhiifama naa godhaan isiniin jedha isinii balleeyse taanaan rabbiif jecha dhiifama naa godha hanqaan isin dura dhaabbadhee waajee miira keessa galee dhiifama rabbiif jecha naaf godha ani gama kiyyaan warroottan naa baaru jirtan kanaan rabsu jirtan hunda keessaniifu dhiifama godheetiin jira rabbiif jecha dhiifama isinii godhe akkasumatti isinillee rabbiif jecha dhiifama naa godha ammoo siin goonu yoo jettanis an gama kootiin isin gaafadhe mirga keessanii mirga qabdan baar niin fuudha jee fatiyatti abbaa kiyya wanniin ergeefis naafi isiin lafatti walii galuu dadhabne yaa kara nagayaatiin wal dubbisnee dhiisinaan jettee na amansiifne anis sababaan dubbii tana fixuu deemuuf amansiisuu hin dandeenye sanirraayin abbaa kiyyatti erge abbaa dubbisii fatiyaa waan akkanaa jira bakka kanaa dhaqe jeen jechuudha sun kabajaan isiif qabuu fi jaalalaan isiif qabuu fi abbaa kiyyaan akkanuma fatiyaan quba qabdii deem dhaqi jeen ergine dura fatiyaa dubbisii san booda dhaqiin jeen dubbisee dhaqe dubbiin tiyyaa fi taayililli dhumatte niqaan hidhame
arraboota hammaattus toltus haadha manaati. Jaartii Baharii niqaan hidhamee jira. Asumaan ililliinis baga gammaddee jechuun barbaada. Bahariin illee baga gammaddee jechuun barbaada. Bahar hogguu ililliin niqaa godhu. Fatiyaa miidhuu fi fatiyaa roorrisuu fi fatiyaa baasuu fi bultii keessaa laa na keessaas hin jiru. Fatiyaa naa fi fatiyaan addaa baanaanis na keessa hin jirtu. Dubbiin xiyyaa fi ta'e ilillii xumuramte asirra dhaabbatti. Niqaan hidhame maatiin lamaa walitti dhaqe wal bira jiran xumuran wulii addaa galuu yaanu. Kanatti maaltu aana? Dubbiin niqaa xumuramte hidhamte niqaan hidhame akkuma shariyaa teenyaatti akka aadaa teenyaa walitti dhaqanii heera jiru guutanii niqaa godhanii haadha manaa godhanii jiran. Kanatti aansee maaliin isinii himuu fadha? Baharii fi ililliin walii galanii wal dandeenyaa wajji jiraatan. Wal dadhabnaan Bahar ililliin siin jaaladha ka'echaa turte. Akka fuudhuufi naan jette anillee niin jaaladha ayyee ni kijibdaa tamma duraatis kijibaa akkuma isin jettanitti tamaam kijibe niin jaaladha. Wal dandeenyaa waliin bulla. Wal dadhabnaan waan jettu san isiinis garte addaa dhaabbanna. Tafatiyaadhaa ammoo Bahar ka ilillii sirra fuudhe jala akkamitti eeysa. Ilmaan san facaasii deem. Ilmaan isaa dhiisii fi deem. Bahar si tuffatee waan akkanaa sirra godhe deem warri jechaa jirtan. Dhugaa Rabbiitti akka obboleessa tokkootti yoo kafatiyaaf yaaddan taate. Hanga Bahar roorroo biraatti fidu eegaa. Waa'ee ilillii irratti tabiraata fuudhi fatiyaan jettuu fi isin jetta yoon fuudhes anaatu isaan lachuu waliin bulcha. Ililliis akkasumatti naa waliin bulcha. Hammeenyi ililliin daleeydanii jirti ni jira. Akkumaan isin jee dhiifama walii godhuu jira. Intaltummaan kalee badduu taate san har'a gaarii taatee mul'achuu malti. Ammoo fuudhee qofaaf fatiyaa miira keessa galchitanii bultii sii keessaa baaftanii laffaatii Baharii wajjin laffaatellee bilaash akkan goone gaafa san Bahariitu fatiyaan roorrisee fatiyaa baase akkanaan jettanii maqaan naan buune. Yoo dhuguma Rabbiitti Baharii fi yaadinaadhaa fatiyaaf ka yaaddan taate. Eentala gaarii dhuguma gaarii nama miskiinaasi dhuguma miskiina. Yoo ka miskiinummaa siisaniif gaaroommina siisaniif isiif ka yaaddan taate. Osoon ani roorrifne Bahar akkamitti kana si godhaan miira keessa galchitanii bultii tana keessaa akkan baafne. Isii ta dhalaa dhiisii anka dhiiraatu arrabni danuun isin na arrabsitan kun miira keessa na galcheetiin miiraan dubbiin tun akka dhumtu godhe. Qiiqiidhaan akka dubbiin tun dhumtu akka oolteen bulle godhe. Sambira dabree aarii keessa galee waan hin taane viidiyoo illee waraabee maxxanse. Maalayyaa isii dhalaati. Hangam feetee obsa qabaatte hangam feetee gaarii taate miskiina taatus wanni amma koomentiin jala barraa'u jiru waan isii miira keessa galchee bultii tana facaasisiisu. Dhugumaan isinii himaan obbolummaaf yaaddaniif taanaan hanga Baharitti roorrisu waliin jirra eegaa. Gaafaan ani itti roorrise roorroo fuudha kana alaa'ee tuyyoo roorroo taate tatanaa alaa yoon itti roorrise gaafa sawwaan feetan jaan. Amma fuudhee Bahar qofaaf fatiyaa miira keessa galchitanii ilmaan sii keessaa yoo baaftan anaa miti isini kana akka obboleessa tokkotti isiniif dhaamuun fadha. Miira keessa ol galchuun waa wal balleessisu taati. Fatiyaa miira keessa galchuun akka isin ilmaan siitiin gargar baatu godhuudha. Ta dalagattee qabdoochi gargar baatu godhuudha. Andanuu sannarra duuluun dubbii ilillii akka warra na gorsullee hin dhageenye
tahee xiiqii keessa galee guyyaa lama keessatti kadhumtu godhee fixeetiin jira. Ammoo ammallee walirra duuluu yoon dhiifne miira biraa keessa wal galchinee waan hin taane dalaguutu dhufuu mala. Osoo karaa nagayaatiin akka obboleeyyan tokko wal gorsine irra bareeda. Ani gama kiyyaan arrallee irra deebi'ee wa'ada isiniif galuun fadha. Ilmaan Oromoo danuu na daawwatu duratti Fatiyaa roorroo fuudha kana alaa ilillii fuudhuun eega roorroo taate ka kana alaa akkaan hin roorreef. Jibbaa akkaan isinii hin qabne Fatiyaadhaaf hin qabne wa'ada arrallee irra deebi'ee isiniif hin gala isinii galuun fadha. Ammoo bahar fuudhee qofaan Fatiyaa miira keessa galchitanii obboleeyyan kiyya bultii isii keessaa yoo baaftan san anaanii miti isiniin gaafata. Angama kiyyaan naa yaadina lubbuunuu kaan isii fi ilmaan kiyya biraa kutuuf danuu san naa baartan. Gaafa san ammoo isiifis yaaddaniitii miti. Ilmaan kiyya yaataamaawanii isiin biyya namaa keessatti kophaa ilmaanii nafuun tokkoon namni arra bahara baaree kara qabrii kuchiisuu fadhu kun namni boru Fatiyaan ni rakkatte jee waa gargaaru waan akkan jirraniin beeka. Isuma rakkisuu yoo taate malee. Ammoo namni je'eef ani qabrii sanitti isin kutu. Yaa Rabbi bahar hambisi du'arraa namni je'eefis ani du'an oolu. Yaa Rabbi bahar yeroo gabaabdu kuchiisii nu garsiisi namni je'eefis bahar guyyaan isaa ga'u malee hin kutu. Wanni hundi guyyaa eeggatti. Saniifuu silaa ammoo akka isin jettan san tahee Rabbiin akka tabee kutee Fatiyaa rakkisuudha malee akkasni Fatiyaa rakkoo keessaa baasuun jaamu. Dhugumaan isinitti himan aara malee miira keessa osoo hin galin miira keessaa beetiin isinitti dubbachuu jira. Fatiyaa akka miira keessa galtee bultii tana dhiiftee alabbaatu yoo gootan ani maa alabbaatiif irroorrisuu hin rakkisu isiniitu bultii tana keessaa baase isiniitu rakkise baharitti roorriseetii miti. Akkuma amma viidiyoo isinii waraabnu gammachuu yoo hojii jiraannes viidiyoo isinii waraabna. Gaafa san ammoo roorroon itti roorrisu yoo gartan waan feetan jechuun dandeessan. Anaanis isiinis bultiisii ilmaan siitiin akka gargar hin baafne. Antana isinii dhaamuun fadha. Ifii miira keessa galchitanii bultii keessaa baaftanii booda bahar ilillii fuudheeti isi ilmaan keessa ariyeen akka maqaan naam finbuuf. Arraboota akka obboleessa tokkootti dubbiin duraan haa haftuuf itti naabaaru jirtan xumuramte. Fuudha sanii Rabbiin eegin kayachuu jirtan fuuni xumurame. Baaran qabda akka jiraatee wajji bulaa Rabbiitu beeka. Waa'een bultii wiliidha. Ammoo saniifuu waan sanirraa naambisuuf tana arrabsu jirtanii fi kun hundi xumuramte anuu amma eegaan xumureen kunoo qalbii takkaan taa'ee isinitti haasa'u jira. Akka kaleetii miti jechuu qiyya. Saniifuu wanni taate dubbiin xumuramte Fatiyaa miira keessa galchuu dhiisaadha. Bahar akka isii roorrisu taa'atti eegaa. Dirqiin akka nuti walammee isinu nun godhinaa obboleeyyan kiyya. Yoo dantaateenyaaf nu loltan nu arrabsitan nu abaartan ta'e taa waliin nu laala. Nu abaarurra du'aayii godha. Ni jirtan namoonni ammallee du'aayillee nu godhaa jirtan. Galatooma ulfaadha kabajama. Saniifuu hanganumaan isiniin jechuu barbaada. Dubbiin xiyyaa fi ta'ililli xumuramte. Ogguun akkana juudhaadannaa fi miti. Fatiyaa garaa gubuu fi miti isin garaa gubuu fi miti. Waan jiru isin hubachiisuu fi akka dubbiin tun asit dhaabbattuuf. Ililliin arrabooda haadha manaati. Hammaattus toltus ni kaan hidhame. Jaartii baare. Naaf isillee waliinullee badoo ta'an. Jaartii badduu fi jaarsa badaa walii taanee jirra. Saniifuu waan Rabbi tolchuun beekan ani taniin isinit dhaammadhu. Tatiyyaa fi ilillii itti dhiisa. Bakka waliin geenyu nuutu eega. Isinis nu eega. Isinummaan Fatiyaan guyyaarraan jijjiiramaa deemu jirti. Ta durii miti. Koomentii eeyidee dhugaa Rabbitu waliin. Saniifuu Fatiyaa miira keessa galchuu dhiisaadha. Hanga bahar
waan isin jettan san godhu roorrisu eegaa gaafa san ammoo waan dhufeef namninis na gaafata rabbiillee na gaafata an kana waamicha koo isiniif godhuun fadha warri natti aartan ammoo dhiifama rabbiif jecha naa godhaadha ani gama kiyyaan dhiifama isinii godheetiin jira afooyinaa lillaahi balaa isin naa kadhattan hunda rabbi isinirran fidin hammeenya isin naa kadhattan san hunda gama kiyyaanani rabbi hammeenya akkanaa kadhattanii san isinirran fidiniin isiniin ja'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.